Jirra jirtu ashama harka fuun akkam jirtan daawwattoota kiyyaa fi hordoftoota kiyya kabajamoo kanneen addunyaa garagaraa irra teessanii teknoolojii ammayyaatiin bakkuma jirtanii na daawwachaa jirtan hundi keessanuu nagaa fi rahmanni rabbii isinirraa jiraatu kan isin joohan obboleessa keessan daraara. Inneen hanga ammaa subscribe hin godhin subscribe akka gootan warri hanga ammaa subscribe gootan hedduu galatooma. Akkuma beekamu sagantaa tanaan sagantaa barnoota faayinaansii islaamaa sagantaa ittiin waliin laaluudha. So barnoota faayinaansii islaamaatiin wal qabatee qophiilee garagaraa kanaan dura laallee ture. Har'as sagantaa takka qabadeetiin isin dhufe sagantaa barnootaa takka jechuudha. Sagantaan har'aatu maali? Osoo naan hin jenne dura hundi keessanuu like fi subscribe godha. Isiniin jechuun barbaada. Kallattumaan karaa sagantaa teenyaa san cahuu dura muuziqaa xiqqoo tana booda walitti deebina karaa takka illee hin deebina. يا حبيب الله يا رسول الله يا Galatooma baga jiraatan hundi keessanuu deebinee jirra. Har'aan tana mata duree tokko qabannee dhufne egaa dubbii barnoota faayinaansii islaamaatiin wal qabate. Mata dureen keenya har'aa riba yookaan dhala wal qabate jechuudha. Dhalli maaliif dhorkameedha yookaan dhorkamuu dhalaatiin wal qabate maali sababoonni dhalli dhorkamuu dandeef faayinaansii islaamaa keessatti jechuudha. Kan jedhuu fi gosoota dhalaa waliin laalla yoo rabbi jee inshaallah. Mee boqonnaa keenya kana dura laalle kutaa amma dura laalle keessatti faayinaansii islaamaa keessatti wanti akka malee dhorkaa fi haraam ta'ee fi katti dhiyaachuu hin qabne karraa fagaachuu qabnu Rabbiin quraana keessatti illee dubbate tokko dhala. So sababni dhalli kun itti haraam ta'ee dila kanatti irraa fagaadhaa Rabbiin jee tokkoffaa dhalli kun namoota hanga takka qofaaf diinagdee namoota hanga takka qofaaf faayidaa qabdu yookaan waan nama hanga takka qofaaf bu'aa fidu jechuudha. Karaa biraatiin namootarra diinagdeerra biyyaa fi hawaasarratti dhiibbaa fiduu waan danda'uuf yookaan rakkoo waan fiduuf dhalli dhorkaa ta'e. Akkana jechuun qaamni tokko dalagee qaamni tokko taa'ee nyaataa jechuudha. So shari'aa islaamaa keessatti daleedee hojjettee nyaachuu qabdaadha malee qaamni tokko nyaatee qaamni tokko dalagee qaamni tokko nyaachuun sirrii miti. Kanaaf ribaan wanni dhorkaa ta'eef. Karaa biraatiin hayyoonni faayinaansii islaamaa wantoota sadii kanneen armaan gadii kana kaayan. Tokkoffaa liqeessaa fi liqeeffataa irratti. Liqeessaa fi liqeeffataan kun qaama lama. Isaan kun lachuu fayyadamuu danda'uu qaban malee takkaa liqeeffataan miidhamee liqeessaan fayyadamuu hin qabu. Yoom kaan liqeessaan fayyadamee liqeeffataan miidhamuu hin qabu jechuudha. Akka fakkeenyaatti takkaffaa irratti wantoonni isaan lafa kaan keessa liqeeffataan tokko maallaqa liqeeffatee yeroo gara hojii seenu. Maallaqa sanirratti dhala waan dabalee kafaluu qaba. Dhalti tuni reetiidhaan yookaan hangaan dabalaati deemti. So sochii diinagdee namichi san keessa jiruu fi haala yeroo namichi sun diinagdee sanii wal qabatee maallaqa fudhate sanii waan inni hojjechaa jiru kasaaraa keessa jiramoo bu'aa harkachaa jiramoo kan jiru kan osoo ilaalcha keessa hin galchine dirqama waan fudhate sanii fi dhalaachirra jirus kafaluu qabaa jechuudha. Akkana jechuun namni liqeeffate tokko liqeeffataan tokko bu'aan inni daldala sanirraa harkachaa jiru wanta liqeeffate irra xiqqaa yoo ta'e hasaaree namichi kun daldala keessaa ba'ee jira jechuudha. Daldala keessa jiru san keessaa. Fedhu haa bahu fedhu haa dhiisu irraan kaayyenne dirqama maallaqa liqeeffatees dhalarra jirus kafaluu qabaa jeen lafa nuuqaan. Yeroo kana eenyutu miidhama? Liqeeffataatu miidhama jechuudha. Liqeessaan taa'ee nyaataa jechuudha ammaan ta'a. Haraajii fi maarree waan jedhamu takka jira yoo yaadatan jechuudha. Irraan kaayyenne takka mana keessa jirtu keessaa gabbaasee waan qabu harkaa fuudhee irra gurguree waan san deeffata dhala sanii wajjin dirqame ammaas. Kuni ammoo qaamni inni miidhu qaama liqeeffate san irratti dhiibbaa guddaa gaggeessa jechuudha. Gara biraatiin liqeeffataan miidhamuu ammaa sirrii miti. Tokkoffaa irratti maal laalle ammaan tana hamma laalle kana keessatti liqeeffataatu miidhamaadha. Lamma hamma laallu kana keessatti ammoo liqeessaa biraa dhufnu liqeessaa hoggaa jennu qaamni waasii liqeessu tokko gatii dhalaa dhaabbataa ta'een yoo liqeesse abbichi liqeeffate ammoo daldala bareedaa fi haala bu'aa bareedaa harkachuu jiru keessa yoo jiraate qaamni liqeesse suni miidhamaadha jechuudha asirratti. Tirfiin yookaan bu'aan inni harkachuu qabu qixa sirriitiin harkachuutti hin jiru jechuudha. Kanaafuu maal jenne seera islaamaa keessatti hasaaraa fi tirfii qoddachuu jechuudha. So akkana jechuun
bu'aa abbichi liqeeffate daldalarraa harkachuu jiru san qixa sirrii ta'een waliin qooddachuu sababni isaatis liqeeffataa sanirra yoo kasaaraan dhufte kasaaraarra dhuftu san qixa sirrii ta'een waa waliin qooddachuu taa'uuf jecha liqeessaan kun. So kanaaf liqeessaan suni intarestii yookaan dhala gatiin isaa dhaabbataa ta'e yoo kan liqeessu taate abbichi ammoo liqeeffatee bu'aa bareedaa daldala sanirraa harkachaa kan jiru yoo ta'e asirratti miidhamaan qaama liqeessee jechuudha. So amma maal laalle liqeessaa fi liqeeffataanis miidhamaadha jechuudha amma. Yoo miidhaan dhufte balaa dhuftu takka qaamni liqeessee fi qaamni liqeeffates waliin qooddachuu seera shari'aa islaamaa keessatti balaa dhuftu yookaan kasaaraa dhuftu dirqama nama lama jidduutti qoodamuu qabdiidha. Akkasuma bu'aan dhufuus akkasii jechuudha. So tokkoffaarratti maal laalle liqeeffataan siistama liqeeffataa yookaan itti miidhamu. Lammaffaarratti ammoo liqeessaan siistama itti miidhamu jechuudha. Sadaffaarratti maal lafa kaayan qoodamiinsa qabeenyaatiin wal qabate qoodamiinsi qabeenyaa kan dhala irratti hundaa'e gahaa miti sababni isaatis dandeettii namicha liqii fudhachuu san irratti hundaa'a. Hanga fedhe koolaateraalii yookaan wabii dhiyeessuus yookaan wabii inni dhiyeessu san hanga wabii inni dhiyeessuu danda'u san malee ogummaa nama saniitii fi sochii diinagdee namni liqeeffate keessa jiru san ilaalcha keessan galchuu jechuudha. Isaaf kan irra caalu maali? Humna liqeeffataan kafaluu ni danda'amu hin danda'u jiru san irra dhaabbatu yookaan wabii liqeeffataan dhiheessuu danda'u san irratti xiyyeeffachuudha malee hasaaraaf haala sochii daldalaa namni sun keessa jiruu fi ogummaa isaatis ilaalcha keessan galchuu jechuudha. So kanaaf qaama tokkoo fi bu'aa guddaa fidaa jechuudha illee. Kanaaf dhorkamaa wantoonni homatamu kanneen iskoolaarota yookaan hayyoota faayinaansii islaamaatiin homiilee lafa kaayaman keessaa sadeentuni bifa kanaan jechuudha. Hubattan jeetiin yaada. Yoon hubatin daawwattoota kiyyaa fi hordoftoota kiyya kabajamoo gama jalaatti koomentii naa kaa'aa. Anis fooyyeesseetiin isinii dhufa jechuudha. Mee gosoota ribaan laalla. Ribaan gosa lamaatu jira jedha. Dhala gizee jennu jechuudha. Dhala kanuma maallaqa irra jiru bichaadha beeyna nuti. Dhaltii gosoota dhalaa lamaatu jira. Tokko ribaa alnihaayaa kan jennuu fi ribaa alfadli yookaan dhala alnihaayaa jennuunii fi alfadli kan jennuunitu jira. Alfadli kun egaa akkuma maqaa isaattuu ni beeksisa itti dhufna. Mee ribaa yookaan gosti dhalaa alnihaayaa jennu kun maali? Gosa dhalaa akkami? Gosa dhalaa maallaqa irra kaayamu jechuun kun. Sii galtee liqii irratti kan kafalu liqii liqeeffanne irratti idaanee kan kafallu jechuudha. So tokkoffaan kun maali? Gosa dhalaa liqii irratti kafalu yookaan waan liqeeffanne irratti kafallu jechuudha. Inni lammaffaa immoo ribaa alfadli kan jennuun kun alfadli jechi yoo kun caalchisuu na fakkaata afaan Oromootti. Inni lammaffaa isa kana isa lammaffaa kun hedduu hawaasa keenya keessatti hin beekamu. Inni lammaffaa kun gabaabdumatti gizeen isinii ibsu kan oomisha yookaan maallaqaan ala irratti jiru jechuudha. Wantoota maallaqaan ala irra jiru. Fakkeenyaaf bishingaa kiiloo 50 kanneen gaafa na deebiftu bishingaa nati na deebiftu san kiiloo 50 ta'uu qaba. Han qulqulli bishingaa saniitii fi hammi bishingaa sanii wal qixaa ta'uu qaba dirqama. Takka qulqullinni guddatee hammi xiqqaachuu hin qabu yookaan hammi gudditee qulqullinni xiqqaachuu hin qabu jechuudha. Karaa gabaabaa. Inni isa lammaffaa eessarratti argina ribaa kana ammaas wantoota maallaqa bakka bu'uu danda'an kanneen akka dahabaa irratti ribaa jiru jechuudha. Sababni isaatis dahabni amma seera shari'aa islaamaa faayinaansii islaamaa keessatti dahabni liqeessuu hin ta'u. Sababni isaatis gatiin isaa gizee feete ol kaatee gizee feete gabbuute flaaktuweeshin hamaa qabdi. Kanaaf qaama tokko miitee qaama tokko fayyaduu dandeessee jechuudha. Akkasuma ammaas dahaba wanni jennuun kun maallaqa addunyaan irra walii galtu. Maallaqa idila addunyaa jechuu dandeenya jechuudha. Waan dahabni maallaqa bakka bu'a waan ta'eef. Gara biraatiin sharafa yookaan jijjiirraa maallaqaa irratti illee ni argina ribaa alfadli kan. Akkana jechuun yoo sharafni doolaara 100 ta'e kan amma deemu jiru. Dirqama achitti doolaara 100 kannee qarshii 10,000 yoo naa kannite akkana jechuun qarshii 10,000 sirraa bitadhe jechuudha doolaara 100. Yeroo kana maal jechuu dandeenya? Maallaqni tokko habitu. Akkana jechuun ammaani qarshiin sirraa bitee akka nama meeshaa bitateeti jechuudha. Ati ammoo akka nama qarshii saniin gurgureeti jechuudha. Tokko meeshaa ta'eeti tokko maallaqa ta'a jechuudha. Gara biraatiin yeroo maallaqa wal jijjiirru osoo sharafni sun 10,000 yoo irraa ol guddifte yoo ammoo hangasaa reetii isaa mallee lamaa wal jijjiiru biyya lamaa sun vaaliyuu biyya adda addaatti vaaliyuu adda addaa qabu suni
tokko value isaa xiqqeessitee tokko value isaa kan guddiftee kan taatu taate ribaa ta'a jechuudha. Daawwattootaa fi hordoftoota kiyya kabajamoo kanneen hanga har'aatti nu hordofaa jirtan ammallee nu hordofaa jirtan. Qophiin har'aaf isinii qabadhee dhufe tana fakkaatti. Qophii wal fakkaattuun torbee dhufu amma walitti deebinu hundi keessanuu kutaalee addunyaa tanaa garagaraa bakkuma jirtanitti nagaa fi rahmanni rabbii isinirraa jiraatuun isin jedha. Kun daraaraan. Peace.